Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummata irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Mootummaan giddugaleessa gabaa jimaa irratti taasisuu fi qaraxaa humnaa olii jimaa irratti kaa'uudhaan hordofee qonnaan bultoonni oomisha jimaa irratti bobba'an kisaaraa qabeenyaa fi rakkoolee jireenyaaf saaxilamuu maddeen yaada OFM'if kennani. Baha Afrikaatti rooba cimaa torban darbirraa qabee roobaa jiruun lubbuun namoota baay'ee yoo darbu kan qeerraa fi qabeenya isaanii manca'ee jira. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo nageenyaa fi qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa keessatti to'achuu akka qabu Konfedereeshinii Waldaalee Hojjettoota Itoophiyaa gaafate. Oduu kennaa biyya alaatiin pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Ruwaandaan hidhattoota M23 deeggaruu akka dhaabdu gaafatanii jiru. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Mootummaan giddugaleessa gabaa jimaa irratti taasisuu fi qaraxaa humnaa olii jimaa irratti kaa'uudhaan hordofee qonnaan bultoonni oomisha jimaa irratti bobba'an kisaaraa qabeenyaa fi rakkoolee jireenyaaf saaxilamuu maddeen yaada OFM'if kennani. Godinaalee Harargee lamaan dabalatee naannolee Hararii keessatti oomisha jimaa bal'inaan kan beekamu yoo ta'u jireenya hawaasaa godinaalee kanneenii jimaa irratti kan hirkatedha. Dabalata isaa Xubaabunee Akkittaa nuti isiniif dhiyeessiti. Hawaasni Oromiyaa Bahaa godinaalee Harargee keessa jiraatu jiruu fi jireenyi isaa jimaa irratti kan hundaa'ee fi waggoota dheeraaf oomisha jimaa gabaa bilisaatti dhiyeessuun gurguratee jireenya isaa ittiin adeemsisaa turuu dargaggoo dhugoomsa Oromoo yaada OFM'if kenneen hime. Haa ta'u malee waggoota as giddu lixiinsa mootummaan gabaa jimaa irratti taasise hordofuun qaraxni humnaa olii jimaa irra kaa'amuu fi jimaan gara biyya alaatti ergamuun hammi isaa daangeffamuu hordofee uummanni miidhama garagaraatiif saaxilamaa jira jedhe. Erga mootummaan giddu lixiinsa gabaa jimaa irratti taasisee qonnaan bulaan dur jimaa kiiloogiraama tokko birrii 10,000 hanga 30,000 gurguru har'a ammoo 1,000 hanga 2,000 qofa gurguraa jira jedhe. Kun ammoo keellaan jimaan itti qaraxamu baay'achuu hordofeeti jechuun kan himu dargaggoo dhugoomsa Oromoo jimaan Harargee lixaa irraa bahu Bordoddee irratti jimaan konkolaataa tokko hanga birrii 70,000tti qaraxama jedha. Haaluma wal fakkaatuun jimaan Bordoddee irratti qaraxame yeroo dhangaggoo ga'us ni qaraxama jedhe. Dhangaggoo irraa kan Dirree Dawaa seenus keellaa Dirree Dawaa irrattis akka haaraatti qaraxama jechuun baasiin qaraxa jimaa kun hundi qonnaan bulaa irratti fe'ama jechuun hima. Jiraataan magaalaa Awadaay yaada dhimma jimaa irratti OFM'if kenneen godinaalee Harargee Bahaa fi Harargee lixaatti jimaan waa hunda jimaan yoo hin jiraanne jireenyi hin jiru jimaa gurgurannee wantoota jireenya ilma namaatiif barbaachisan bitanna. Akkuma godinaaleen Oromiyaa biroo oomisha midhaan nyaataa irratti bobba'an Harargeetti uummanni oomisha jimaa irratti bobba'a jedhe. Jireenyi waggoota dheeraaf jimaan adeemsifamaa ture waggoota darban keessa mootummaan giddu lixiinsa gabaa jimaa irratti taasise hordofee gatiin jimaa gadi bu'uun qonnaan bultoonni gatii dadhabbii isaanii argachuun haafuu jireenya isaanii itti fufsiisuu dadhabuun beelaaf saaxilamaa jiraachuu hima. Dargaggoo dhugoomsa Oromoo gama isaatiin jimaan duraan kiiloogiraamni tokko birrii 3 qaraxamaa ture har'a seera maleessaan birrii 50 hanga 60 bakka itti qaraxamutu jira jedha. Qaraxni humnaa olii kun qonnaan bulaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuun qonnaan bulaan dur gabaa bilisaatti oomisha isaa dhiyeessee gurguru har'a danqamee jira jedheera. Warri keellaa irratti jimaa qaraxan akkuma barbaadan qaraxan jechuun hima. Daldaltoonni jimaa konkolaataa tokko irratti keellaa 2-3tti qaraxni wayita gabaaf dhiyeessan gatiin isaa baay'ee qaaliidha kan jedhu dargaggoon kun gatii qaalii kanaan namni bitu hin jiru jedha. Kanaaf daldaltoonni gaafa jimaa bitan baasiiwwan daandii irratti jimaa irratti baasan kana qonnaan bulaa irratti herreguun gatii rakashaatiin jimaa bitanii gabaaf dhiyeessu jedha. Kun ammoo mootummaan giddu lixiinsa gabaa jimaa irratti taasise hordofee kan uumame ta'uu ibsuun mootummaan jimaa konkolaataa tokko bakka 2-3tti qaraxu akka nurraa dhaabu barbaanna jechuun gaafatanii jiru. Rakkoo gabaa jimaa mudate kana hordofee hawaasni beela dabalatee rakkoolee namoomaa adda addaatiif saaxilamuun magaalota akka Finfinnee, Dirree Dhawaa fi Harar keessatti daandii irratti kadhachuun lubbuu fi tursiifataa akka jiran ragaaleen viidiyoo OFM dhaqqaban ni mul'isu. Baha Afrikaatti rooba cimaa torban darbirraa qabee roobaa jiruun lubbuun namoota baay'ee yoo darbu kan qeerraa fi qabeenya isaanii manca'ee jira.
Finfinnee keessatti lolaa roobaa waqtii arfaasaa kana lubbuu namoota afurii dabarse. Dabalataa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Finfinnee keessatti lolaan rooba waqtii arfaasaa kanaan lubbuun namoota afurii dabarse. Inistituutiin meetrooloojii Itoophiyaa raagaa haala qilleensaa kanneen taateen kun garba hindii fi paasifikii rooba cimaa kanaaf sababa jedhanii qaamonni bishaanii kunniinis isa edileen ol ho'uudhaan Itoophiyaa dabalatee keessumaa Afrikaa bahaa iddoowwan tokko tokko irratti roobni tamsa'iinsa bal'aa qabu bu'eeraas jechuudhaan inistituutiitti qorataa meetrooloojii fi ogeessa raagaa haala qilleensaa kan ta'an obbo Baqqalaa Kabbabaan dubbatanii. Obbo Baqqalaa Kabbabaan dhaabbanni isaanii ji'a Majjii keessa haala rooba qilleensaa waqtii arfaasaa gurraandhalaa hanga caamsaa jiru ifa godhee ture. Kibba Sumaalee, kaaba Oromiyaa, Sidaamaa akkasumas immoo iddoowwan kibba Itoophiyaa roobni edileedhaa ol akka jiraatuu fi lolaan balaa tasaa uumamuu akka maddu dhaabbatichi raagaa ture jedhanii jiru. Kana malees kaaba bahaa fi giddu galeessa biyyattiitti roobni edileedhaa akka jiraatu raagni jiraataa tures jedhanii. Obbo Baqqalaan kutaalee biyyattii tokko tokko keessatti teempireecharri edilee ol akka jiraatu raagaa akka ture himanii jiru. Fakkeenyaaf Gaambeellaa keessatti ho'i garmalee waan dabaleef sa'aatiiwwan hojiillee jijjiiramuu isaanii himanii jiru. Kana malees miidiyaalee mootummaa fi dhuunfaadhaan haala qilleensaa kana ibsa kennuu dubbatanii jiru. Iddoowwan lolaa tasaa kanaan miidhaman beekamoo waan ta'aniif hawaasni of eeggannoo gochuu qaban irrattis afaanota garaagaraan ergaan dabarfamaa tureeras jedhanii. Fakkeenyaaf magaalaa keessaa boololaa keessaa yaa'u yeroodhaa qulqulleessuu fa'i gorsaa turres jechuun dubbatanii. Rooba cimaa kanaas magaalaa Finfinnee keessatti lubbuun namaa afurii dabare jechuudhaan dubbatu. Lubbuu namoota afurii Finfinnee keessatti dabres halkan otoo rafaa jiranuu lolaa cimaa mudateen jedhaniiti jiru. Dabalataan lolaan daandii konkolaataa yaa'uunis sochii tiraafikaa iddootti danqaa ta'ee jiraas jechuun obbo Baqqalaan dubbatanii. Finfinnee keessatti qabeenya irrattis mancaatiin qaqqabuu himanii jiru. Obbo Baqqalaan uummanni raagaa haala qilleensaa dhaabbanni isaanii karaa miidiyaalee adda addaan dabarsuu akka hordofanis gorsu. Jiraattonni magaalaa boololaa balfaan cufamee jiru keessa yaasanii karaa lolaa banuu akka qabanis gorsanii jiru. Kanneen naannoo lagaa jiraatan immoo of eeggannoo akka godhanis himanii. Roobni cimaan kun guyyoota kurnan dhufanis akka itti fufu himanii jiru. Haala kanaan Oromiyaa keessatti Arsii Lixaa, Arsii, Boorana Bahaa, Baalee Bahaa, Harargee Bahaa akkasuma Harargee Lixaa, godinaalee Shawaa fi Wallaggaa keessatti roobni cimaan akka jiraatu ragaan agarsiisa jedhanii jiru. Kanaaf uummanni ragaa fi raaga dhaabbanni meetrooloojii kennu kana hordofuudhaan of eeggannoo gochuu qaba jechuudhaan dhaamanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo nageenyaa fi qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa keessatti to'achuu akka qabu Konfedereeshinii Waldaalee Hojjettoota Itoophiyaa gaafate. Rakkoo nageenyaa bakkeewwan biyyattii garaagaraatti itti fufee hojjettoota ajjeesuu fi hidhuu darbees qarshiidhaaf jecha akka butaman saaxilee jechuudhaan akka furmaata Konfedereeshinii Waldaalee Hojjettoota Itoophiyaa gaafatee jira. Guutuu isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Pirezidaantiin Konfedereeshinii obbo Kaasaahun Fooloom turtii miidiyaa waliin taasisaniin rakkoon nageenyaa hojjettoota sodaa keessa akka galan taasisa jedhee guyyaa dafqaan bultootaa sadarkaa idil addunyaatti guyyaa irraa yookaan immoo roobii caamsaa 1 bara 2024 kabajama. Waggoottan 5 darban rakkoon nageenyaa kan saaxilamte Itoophiyaan hojjettoonni bilisaan bakkaa bakkatti socho'anii hojjetanii jiraachuudhaaf rakkoo ta'uu kan himan ammoo gorsaa pirezidaantii kan ta'an obbo Daawwee Ibraahimiidha. Qabeenyi warshaalee ni saamamaa ni gubataa. Kun ammoo jireenya hojjettootaa irratti dhiibbaa qabaas jedhanii. Itti dabaluunis rakkoon nageenya Itoophiyaa keessatti karaa nagaan hiikamuu qabaas jedhanii. Marii nagaa fi dhugaa barbaaduudhaan haala gaariin deemuu qabaas kan jedhan. Haqni yeroodhaa ce'umsaaf murtaa'uu qabaas jedhanii. Rakkoon nageenya biyyattii keessatti jireenya hojjettootaa balaarraa buusuu kan kaasan gorsaan pirezidaantii waldichaa obbo Daawwee Ibraahim rakkinni biraa hojjettoonni qaban kafaltii waliin wal qabataa jedhanii jiru. Gaaffiiwwan 13 jaarmiyaa dhimma hojjettootaaf falmu kun ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad gaafate keessaa 2 qofa deebuu BBC'n odeeffatee jira. Obbo Daawween gaaffii muummicha ministeeraa Dr. Abiyyiif dhiyeessan 13 keessaa deebii osoo hin argatiin kan turan keessaa tokko rakkoo nageenyaa walitti bu'iinsaa fi waraanaa jedhanii jiru. Kun jireenya hojjettootaa irratti ta'ee uummata biyyattii birattis dhiibbaa guddaa qabaas jedhanii.
kan biraa osoo hin deebiin ture ka'umsa kafaltii mindaa hojjettootaa fi minimam waggaatti ta'uu qabus eeranii jiru. Boordiin ka'umsa kafaltii mindaa akka sirraa'uu fi gaafatamee deebiin argannes jedha. Gaafiin kenna muummicha ministeeraa Abiyyi bira ga'ee jira. Innis gorsitoota isaa fi ministeerota haqaaf qajeelfama kennaniiru. Waldaan keenyas xalayaa barreessee turuus ammayyuu deebii gahaan argannes jedhani. Dhimma kana kan ilaalu boordiin hundaa'uu qaba jennee gaafannus ammas dafee deebiin argannes jechuun dubbatan. Muummichi ministeeraa garuu qajeelfama kennaniiru. Itoophiyaan biyyoota kaffaltii mindaa ka'umsa baay'ee gadi bu'aa qabdu keessaa takkaadhaas. Akka obbo Kaasaahun jedhanitti gibirri hojjetaa irraa akka ka'u gaafannee jirraa ammayyuu deebiin argannes jedhu. Gama biraan immoo mirgi gurmaa'insa ilaalchisee kanneen irrattis hojjetamaa jiras jechuun dubbatanii hojjettoota irraa miidhaan ajjechaa fi hidhaa gahaa jiraas. Pirezidaantiin Konfedereeshinii obbo Kaasaahun Fooloo bakkeewwan adda addaatti hojjettoota irra miidhaan dhaqqabaa jiraachuu himani. Obbo Kaasaahun akka fakkeenyatti yoo kaasan dheenna hojjettoonni warshaa sukkaara Wanjii 5 ta'an qabamuudhaan ajjeefamanii argamani. Ajjechaa kana raawwachuu qaamni itti gaafatamaa isaa fudhate tokkos hin jiru jedhani. Naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti nageenyi jiraachuu kan himan obbo Kaasaahun hojjettoonni lafa hojii isaanii qabamuudhaan ugguramanii akkasumas immoo ajjeefaman jedhee jira. Taatee dhiyeennaa yoo kaasan hojjettoonni 60 ta'an osoo konkolaataan deeman qabamanii guyyaa 3 erga bulanii booda gadhiifamuu himanii jiru. Dabalataan namoota qabanii maallaqa fidi jechuun waan jiruuf kun hojjetaan akka tasgabbaa'eetiin hojii isaa irratti xiyyeeffannaa gochuu hin dandeenye jedhanii jiru. Hojjetaas uummata Itoophiyaadhaafis waa'ee nageenyaa kan dursu kan barbaachisuus waan nyaatanii fi dhugan caalaa nageenyi dursaadha jechuun dubbatu. Obbo Kaasaahun warra qabame yookaan ajjeefaman caalaayyuu warri nagaa jirus dabareen koo yoomi jechuudhaan yaaddoo waan jiraataniif dhiibbaa qaban jedhee jira. Waraannis furmaata fide waan hin qabneef kun hubatame mariin furamuu qabaas jenna jedhanii jiru. Obbo Kaasaahun gaafii hojjettootaa inni guddaan daballii mindaa osoo hin taane ka'umsi mindaa murtaa'uu qabaachuu fi gibira kaffaluu hir'isuudhaas jedhanii jiru. Obbo Kaasaahun gaafiin hojjettootaa inni guddaan daballii mindaa osoo hin taane ka'umsa mindaa murtaa'uu qabaachuu fi gibirri kaffalamuu hir'achuu qabaas jedhanii jiru. Oduu kennaa biyya alaatiin pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Ruwaandaan hidhattoota M23 deeggaruu akka dhaabdu gaafatanii jiru. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Ruwaandaan hidhattoota M23 kan baha Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo keessatti socho'u deeggaruu akka dhaabdus gaafatanii jiru. Dabalata isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron hidhattoota M23 deeggaruu akka dhaabdu gaafate. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Ruwaandaan hidhattoota M23 kan baha Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo keessa socho'u deeggaruu akka dhaabdu gaafatanii. Emmanuel Macron kana kan jedhan pirezidaantiin Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo Félix Tshisekedi waliin miidiyaadhaaf ibsa waloo kennaniiti. Pirezidaantiin Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo daawwannaa hojiidhaaf gara Faransaay deemetti. Pirezidaantii Macron waliin wal arganii kana dubbatanii Ruwaandaan deeggarsa hidhattoota M23 deeggaruu dhaabuu qabdi. Humna sillee daangaa baha Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo keessaa baasuu qabdi jechuun dubbatanii. Hidhattoonni M23 jedhaman bara 2012 irraa kaasee baha Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo keessatti sochii eegalanii. Kaayyoon isaanii ammoo sabni isaanii tuutis baha Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo keessatti miidhaa irra gahaa jiran jechuudhaan hidhattoonni lolaa eegalanii jiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN, Eurooppii akkasuma USA Ruwaandaa hidhattoota kana ni deeggarti jechaa turanii. Mootummaan Ruwaandaa ammoo kana keessaa hin qabu jechuudhaan waakkate. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataarraa oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii.